fuuldurri keessan isin yaaddeessu akki taatan bakki taatan karri deemtan karri qubattan ayaasaas sibaachuu mooyi warri aangorra jirtan kun ijoolleen afaan oromoo dubbattan warri aangorra jirtuun kun boru yoo akka carraa ta'e aangoo kana gadhiiftan ummatuma kara keessatti deebitanii jiraattan bar والله أمتهم مرة دلالة أمتهم بوجبتن أمتهم مرة ثقلي إساني أجود جدا تفتن نجايا قوم بربانا وان براواتك كم بربانو نجايا فينا نوديسا إسنين جد جدا دينا تو غندر رات فيه مرمنو راكو تاجرا جارتين نجودة تاجرا ملك ملينا نجافة تاجرا نورها أووا جد جلا جدا كنا كيف جراتو يو إسن biyyaa tanillee ilmaan keessan ilmaan keessanii obboloonni keessan ilmaan abbeerota keessanii jara kana wajjin jiraatu ba eessa jiraatan oromiyaa keessaa baatanii hin jira karri jiraatan hin jiru jechu please ummanni keenya nagaya fedha ummanni oromoo bal'aan xiqqaa guddaan hundi isaa nagaya barbaada wanta kan barbaada nagaya barbaada nagaya barbaada nagaya barbaada nagaya nubusa nagaya fenan dhugaa rabbi oromoo nagaya qofa fedha gaarii miti dhugaa rabbi darbeetumaan dheengadda wallaggaa booyaa ture booranni itti tare walloo itti tare gujiin itti tare arsiin akkasi shawaan akkasi tara mataraan ganda gandaan bochisuun kun hamma yoomitti hamma yoomi ganda gandaan ciccirtanii akkatti ummata keenya bochiftan akkam goonan neetworkiin hin jiru akkanuma isin neetworkiin isin qofaa miti jara birallee hin jiru isin neetworkiin yaa isinitti tola kanaaf hin beeka waan neetworkiin hin jirre waan neetworkiin hin jirreef hin beekaan amala wal bayname waan isin barbaadan beeka kana jira kuno hoolan biyya arabaa jirullee akkana jira neetworkiin hin jiru jira ajandaa biraa barbaadaa bar ajandaa biraa barbaada kuno asii tiktok irra hudduu nadhoo laaluuf neetworkiin hin jiru yaa sobe warra tiktok si warra facebook share godhaa hundi keessa asiin nuti warra neetworkiin jiru bira jirra asii ta'u kootu gara facebook hoolaa hudduu biraa laaluu barate kootu qabsaayota facebook bira jirra ijoolleen facebook irra jirtan namni 4,400 kun hundi keessan yeroo tokko share godha viidiyoon karaa tiktok hin ta'u waan ta'eef yooma akka carraa namnummaan humna qabu tokko sagalee keenya kana dhagayeetiin ummanni keenya kun sababaa sagalee kanaatiin namni tokko namni lama nagayaan bahee gala jechaaf malee humna qabaannee miti namni dhagahu jiru namni hawaasa oromoo dhagahu jiru osoo sagaleen ummataa dhagame bar ummanni keenya qambara baatee ceekutti nagayaa barbaanna qotachuu barbaanna bocachuu barbaanna baanee galuu barbaanna lola hin barbaannu jedhee hiriira bayaa ture magaalaa keessa qambara mormatti baatee ummanni kun nagaya barbaacha wanni isaan hin godhin hin jiru sagalee isaan hin dhageessisin hin jiru nageenni isaan argatan tokko hin jiru jechuudha galanni ummata kana akkanan turre isa dhugaa rabbi galanni ummata kana akkanan turre hawaasa miskiina harmee oromoo miskiintitti baatii sagalgaraa si baattee waggaa lama duudaa si baattee si hoosiftee sitti beelofte si qubsite fincaan sirraa dhiixxe udaan sirraa dhiixxe si barsiifatte har'aati humna godhatte kun aangoo qabatte kun bosona seente alagaan dhufe haadhate obboleessa kee xiqqaa gaallaa jedheetiin gizee morma irraa muru ati ka humna qabdu dhagaa yeroo ummata keessan rashanu qawween keessan ka warra bosona jiruutiif ka warra aangorra jiru minaara gaal gaafin ummataa kana barikko nuti amma bo biyyi sun mootummaa qabdii jenna bar ummanni biyya bilchaa jiru sun dhuguma oromoodha jenna bar ka oromoo qabsaa'u ka bosona jiru kun ammaa dheegaa qalbii siyyatti bar ilasi si dhibaa bar isa dhugaa rabbi si dhibaa bar furmaata si dhibaa an dheengadda gizee asi ummanni shirkaa akkasitti dhumu gizee ummanni shirkaa akkasitti dhumu yeroo asi girrisaan
tokko tokko warri yaadan warri ummata keenyatti gammachuu ibsatu waan namni arsii tokko jabaan gara olaanu aangorra hin jirree fi sila akkasitti jedhee yaadaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis ummata amma qalamaa jiru kanarraa dhalatee bara. Adeemla minde warri aangoo gurguddaa qaban guutuun isaa bara ilmaan Taaddee Birruutii faallaa kana haati Taaddee Birruu dhalte qalamaa jirti bara. Aangoon kun ergisaa boru irraa buuta. Hawaasa keessaa dhalatte kana akkamitti keessa baatee deebita. Oromiyaa irratti Abiyyitti aanee namni biyya sana harkaa qabu si Gifaabil milishaa 100 achi ergitee daarii sana akka xiriititti naqxee irraa dhogguu hin dandeettu uummata kee. Namni aangoo qabu tokko yoo naannoo biraatu dadhabe uummata ofii nagaya isaa eeguun ummata isaa akkan beelofne akkan dheebonne akkan tumamne akkan ajjeefamne gochuun bar sabboonummaa caalu bar bilisummaan gandarraa eegala bar ati ka ganda keetiin taane ati ka saba keetiin taane ati ka biyya keetiin taane boru gaafa aangoo kanarraa buute eessa jiraattadha moorii aangoo jirtan kun ummata irraa dhalattee ta'an jirtu ganda keessaa dhalattee ta'an jirtu sababa bal'aa kanaa ta'an jirtu biyya kanaa ta'an jirtu nagee inda iddil guddaa hono yoo aangoo kanarraa kaate ummata keetitti maal himtaadha. Ka ilmaan isaanii giddiin qabdanii gara waraanaa ooftan xiqqaatee yeroo ormii dhufeetiin morma irraa kutu rabbuma keessanitti maal himattanidha. Maal amma eessa isin hafe garuu eessa isin hafe kutaa kamtu isin hafe kutaa kamtu isin hafe amma እና hundumaafuu ijoolleen keenya akka biyya ormaa jirtan waan dandeettaniin sagalee ta'aa fi warri biyya keessaa silaa rakkoo ta'u ofiitifu warri aangoo jirtan immootu gaarii miti isinilleef gaarii miti dhuma keessanilleef gaarii miti yeroo ummanni keenya akkanatti dhumu teettanii ilaaluun gaarii miti. Gaarii miti. Ufiyyoo waan feetan balleessisanillee yoo tolchitanillee yeroo alagaan dhufeetiniin uummata keenya darbu gaarii miti. Nuti sagalee taana. Eenyutti himanna rakkoo keenya kana bara. Jarri kun lamaan ilmaan Oromooti. Osoo jarri kun uummataaf qabsaa'e osoo aangoof qabsaa'uu baatanii ummataaf qabsaa'anii mee maaltu wal dhibsiisa haga faannon Gondarii kaatee haadha abbaa isaanii morma irraa kuttu basma am jedhi irraa muri gaalladha haga jedhan kana maal eegan ka bosonaa maal eega karaat kiiloo jiru maal eega dhugaan kanaa bar ma gooxii fi gandaa fi maarree qabachuu tokkoon barbaachisu bar kun isa dhugaa rabbii isinitti hima bar kanuma bar dhugaan lafa jiru. Isini galee miti. Soo kanaaf jara kenna warri bosona jirtanis warri aangorra jirtanis yeroo ummata keessanitti hawaasa keessanitti miseensa keessanitti waa himtan nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti jettan nuti ilmaan Agarii Tulluuti jettan ilmaan Agarii Tulluu dammoo faallaa kanaa basma am jedhii morma irraa kuti jedhanii morma irraa citaa jira. Rabbis maal isiniin jira namnis maal isiniin jira Oromolleen maal isiniin jira seenalleen maal isiniin jira waan kana keessatti uflaaltanii yeroo ummata keessanitti waa himtan nuti ummata Abishee Garbaati ufin jettan ijoolleen Abishee Garbaa maal keessa turte nuti ilmaan eebbisaa addunyaati ufin jettan ijoolleen eebbisaa addunyaa maal keessa turte waggoota 5 darban kana
nuti guddisa Hacaaluu Hundeessatti of hin jettan ummanni tuulamaa akkatti dhumaa jiru kun koo barka Haacaan irraa dhalate bar. Biyaansi yoo ufii wal dhabdan akkamitti faandoo ofirraa deebisuu dadhabdanidha. Koo ani hunda caalaa kana gubu bar. Hunda caalaa kana gubu isin ummata kennallee miidha. Hidha ajjeesa mallaqallee gaafadha. Qalalle rakkoo miti. Rasaasni Oromoo ajjeesuuf rasaasni alagaa Oromoo ajjeesuun tokko miti. Billaan Oromoo irraa morma kutuufi billaan alagaa Oromoo irraa morma kutuun tokko miti wallahi. Ani waraana Oromoo harkatti du'e argeera. Ka waraana Abiy harkatti du'eera. Nan gubu hedduu nan laalesu. Garuu bakka Oromoon biyya bulchutti. Bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo injira jedhee yeroo ammaa kana kadurre jabaatetti Gondarii dhufanii basma'aam jedhiitiin irraa muriyoo jedhan minissan maal. Hawaasni ati qabsooftuuf kami. Hawaasni ati aangorra jirtuuf kami. Hawaasni ati ittiin dhaadattu kami. Hawaasni ati dhaadattuuf kami.